daawwattoota channel Akkoo English with Afaan Oromoo akkam nagaa qabdu jirtanii baga jiraattan. Kuni section 3 vocabulary dha gaafiiwwan ministry kan naannoo Finfinneetti qophaa'ee jira. Gaafiin kunin gaafii bara 2016 kan qophaa'ee gaafii lama yeroo dheengaddaa isin barsiisaa jira. Deebii isaas namoonni baay'een shaakaltan jirtanii gaafiin tokkoffaan maal jedha ture? If Abel misses train he would have been late for the exam jedha. Gaafin kun gaafii waa'ee sentence comparison ta'us gaafii grammar party ti kalaa jechuudha. Kanaaf gaafichi yeroo dabarkeetti gaafin kun gaafii maybe dongora isin jedhee ture. Haa ta'uti gaafin kun gaafii mixed conditional jechuudha. Yookaan immoo conditional type 2 fi conditional type 3 walitti mixed ta'e jechuudha. Kanaaf deebiin isaa bifuma conditional type 3 keessaa qaba jechuudha. Kanaaf deebiin isaa tokkoffaan Abel missed the train. Abel missed the train jira. Abel konkolaataan training yookaan immoo baabura jala taree ture. Yookaan immoo missed godhee jira. Yookaan immoo jala taree jira. He would have been late for the exam. Kana jechuun if Abel missed the train, also Abel baabura jala taree, he would have been late for the exam. Okay? Qormaata ni barfata ture. Unfortunately, akka isaa ta'ee garuu ta'e maalidha? Baabura jalaan tarree innis qormaata dhaqqabatee jira jechuudha. Kanaaf deebiin isaa kam ta'a? Abel didn't miss the train. Abel jala baabura hin tarree and he wasn't late for the exam. Qormaata irraallee hin barfanne ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa B ta'a jechuudha. Gaafii saddeettaffaan immoo Howie is as beautiful as Rhoda. This question is so that something is what? Equal in size or equal in quantity jechuudha. Walqixa osanii agarsiisu. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? A Howie's beauty is the same as Rhoda's jechuudha. Asaasi maal agarsiisa? Wanti wayii walqixa ta'uusaa kan agarsiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf she is as strong as Ahmed or as Faaxumaan walqixa strong ta'uusaa kan agarsiisu jechuudha. Waa'ee kanaa gadi fageenyaan comparison kanatti isin barsiisaa jira. Viidiyoo as dura ilaaluu dandeettan jechuudha. Kana taansi ammoo guyyaadhaa moo section 3 vocabulary party kan laaluu jechuudha. For item 9 to 13 choose the most suitable meaning for the word is written in bold in sentence jedha. Sagalaffaa maalidha? The discovery of oil brought a great benefit to the country dha. Jechi as keessatti bold ta'ee argame maalidha? Benefit jechuudha. Hiikan hima fakkaataa kana maalidha jechuudha. Fakkeenyaaf curse, effect, advantage and fit. Kanaaf deebiin isaa kam ta'a? Benefit means contextual deebiin waan ta'eef jechuudha. The discovery of oil brought a great benefit to the country. It means it's advantage ta'a jechuudha. Deebiin isaa C ta'a jechuudha. Kurnaffaan maal ta'a? The rule of the kingdom imposed strict law to maintain peace and security jechuudha. Himana keetti jechi gurraacha kamina? The rule ta'a jechuudha. So rule means what? Just like law ta'a jechuudha. The rule of the kingdom imposed strict law, maintain peace and security ta'a jechuudha. A measurement is, B regulation, okay? C law, okay? And D government ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa the rule jedhu kun maal agarsiisa? Law agarsiisa jechuudha. Seera ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Eeshi. Kudha tokkoffaan deebiin isaa maal ta'a? Eeshi. Obeying traffic law is essential for ensuring safety on the roads. Okay? Obeying traffic rule. Traffic jechuun maal jechuudha? Seera traffic jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Traffic regulation ta'a jechuudha. Okay? Traffic regulation ta'a jechuudha. Deebiin isaa A ta'a jechuudha. Kudha lammaffaan conservation. Effort the national park aim to preserve the natural habits of endangered species ta'a. Kanaaf conservation means protection ta'a jechuudha. D ta'a jechuudha. Kudha sadaffaan the yield of the crop this year was lower than expected due to the bad weather condition. So the given word is what? Is yield. Yield means what? Product jechuudha. Yield means product ta'a jechuudha. Alright. Kuni waa'ee jechoota vocabulary jechuudha. Yeroo ta'an waa'ee completion jecha bakka tanatti guutee hima sirrii nu kennu kam akka ta'e walumaan kan laalu ta'a jechuudha. Hadhaaf asumarratti dhaaba. Yeroo ta'an hanga walitti deebinutti
nagaatti naaf turaa jechuu barbaada. Akkasumas chaanaalii kiyya yeroo hundayyuu akkuma duraan guutan subscribe like share kana gootan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Ammaaf nagaatti jechuu barbaada jechuudha. Bye bye.